Kinooti Shaashamannee duwwaa tokko kaartaa fi pilaaniidha. Kaarii 250 mana luukii 25 ofirraa qaba. Gatiin miliyoonii 1,200,000. Bismillah jedhanii yoo dhufani wamatu irraa nama ilaallama. Naannoon Shaashamannee ganda duwwaa tokkooti isiniin jedhee jira. Lafti kun teessumti lafaa gaariidha. Kaartaa qabdi, pilaan qabdi. Asiin ollaa fooqii kanaati. Masgiidni kunis bira jechuudha. Masjiida Minaaraa lama, Masjiida Alfaaruqii Umar Alfaaruqii jedhamee beekamu. Daandii kana gubbaadha. Karaa Masjiida Hamzaatitti illee ni dhiyaata. Bilookiin baajaajiin keessa deemu sun Masjiida Hamzaa fida. Hamzaa kun minaaraan uyyuu mul'ata inni nuyyuu. Ilaala. Kinoo Masjiida Hamzaa kan minaaraa mul'atu kun. Minaaraa mul'atu kun Masjiida Hamzaati. Bilbila kiyya qajeelchee waraabaan jiru. Inni kun Masjiida Hamzaati. Inni kun Masjiida Umar Alfaaruqiiti. Laficha jira. Dhaqqabadhaatii bitadhaa. Miliyoonii takkaa fi 200 jedhamtu tuni meebii 100 takka irra namaa buuti. Kinoo daandii guutuu milikkiteeffadhaa. Ofii keessanitti illee hattuun illee yoo dhufte rakkoo hin qabu. Nu gattanii illee yoo dhuftan daandiin muluun akka isinii galuuf. Kinoo mana kana illee bira kuttanii agartanii miti. Keenotun ammoo gulliitiidha. Gabayaadha jechuudha kana bakki kun. Buna absoo giddallee asuma bitanii asuma gurguratanii hambaashaa fi biddeen illee buuftanii gurguruu dandeessanii. Masjiida minaaraa mul'atu kun ammoo Hamzaadha. Ila kun ni agartanii miti. Kun mana Adaamaa Diimaa kana irraa mul'atu Hamzaadha.